oromummaa ol jechuudha. Namoota hedduu jira, namoota gosaan deeman. Oromoon abbootiin teenya, hayyoonni keenya, gootoowwan keenya ka qabsaawaniif tokkummaa Oromoodhaaf. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Wanti ararraa dubbannu tajaajila hawaasummaa waan jirurraa hawaasa keenya ragoo kamiin tajaajiluu qabnaa, gama hawaasummaatiin maal fadhan tajaajiluu qabnaa. Akka nama baratee tokkotti, akka nama hawaasa kanaaf quuqamu tokkotti lammiin gartee uummata kana keessaa baate. Keessaafuu uummanni Oromoodhaa uummata gartee zamana dheeraadhaaf baroota hedduuf cunqurfama jala ture, ragoo hundaan tajaajila dhabee rakkachaa ture, ammallee rakkachaa jiru rakkoon isaan furamini. Uummata kana ragoo tokko qofaan gama gartee yookaan siyaasaa yookaan ammoo diinagdee yookaan waan tokko qofaan deemnee rakkoo isaanii furuu dandeenya hayyuuraallee rakkoon isaanii ragoo adda addaa waan taateef furmaanillee ragoo adda addaatiin gama rakkoon uumamteen ilaallee furmaata kan nu dirqama jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya kanneen biyya alaa jiran keessaafuu diyaaspooraan gaheen isaanii guddina biyyaa keessatti tajaajila uummataa keessatti maali waan jiru yoo ilaalle waan adda takka dalagame seenaa takka dalagame obboleeyyan. Lamif Relief and Development Organization. Cure project dhaabbata jedhamu waliin ta'uudhaan waan addaa Lamif jaamu kuni dhaabbanni lammii jaamu kuni waan takkaa gartee diyaaspooraan biyya teenyaaf hin dalage. Maal dalagee jettan gama fayyaatiin kabajamtoota daawwattoota keenya mee jidduudhaan viidiyoo kana daawwannee walitti adeebinu. Wanni arra tahee magaalaa Galamsootti, hospitaala Galamsootti meeshaan ergame kun tarii waan miidiyaan qabneef, miidiyaa waan qabaannes miidiyaa addunyaa irratti akka gaariitti waan dabarsineef tarii ummata gabroomee waan taaneef gabrummaarra amma waan baaneef malee waan salphaadhaa miti. Wanni arra Galamsoo hospitaalaaf deeme kuni maallaqaan yoo jijjiirre miliyoona 44 birrii Itoophiyaa miliyoona 44 maallaqa biyya kanaati immoo doolaara 400,000dha meeshaan hospitaala Galamsoodhaaf dhaqe. So waan salphaa waan hin taaneef wanni kun waan itti fufu waan deemuuf waan khayrii taheef maaliif beekaa fayyaan faaya nama fayyaa qabuutu ibaadaa godhata, nama fayyaa qabuutu dalagata, nama fayyaa qabuutu carraaqata. Kanaafuu waan fayyaa taheef dalagaan dalagamtees khayrii waan taheef waan rabbii gammachiisu waan ilma namaa miskiina biyya keenya gammachiisu waan taheef cal jennee dabruun barbaachisaa waan hin taaneef galata ummata galchinuufis rabbiidhaaf galata galchinee namoota kanarratti yeroo isaanii maallaqa isaanii humna isaanii gubansanis galatoomaa jechuun barbaada. Duraan dursee eega rabbii galatoonfadhee booda obboleessa kiyya Jootee Taaddasaa, obboleessa kiyya Farhaan, obboleessa kiyya Dr. Obsaa, namoonni amayyoonis Kamaal namoota hedduu jira. Waan kana amananii yaada kana kaburqisiisee meeshaa biyyatti haa erginu Farhaantu jedhee Jooteen idea kana fidee. This is a noble idea. Hawaasa keenya haa gargaaru yaada nama fide yaada eebbifamaadha rabbi birattis. So yaada kana fidee Farhaan itti amanee nutti fidee akka Oromootti meeshaa kana biyya keenyatti galchuun kanaan dura waan hin gooneef irra hedduun keenya daawtii qabaachaa ture. Wanni kun dhugaa keeti konteenara 6, 12, 18 ilaa 50 yaada fidan san yeroo duraanii shakkaa turre hayye jennee wal amannee yaada kana fudhannee yeroo 2 yeroo 3 Oromiyaa san deemnee milkooyne jira. Arra ka Galamsoo seene yoo rabbi jee in 2, 3 weeks konteenarris 5 kabiraa ka seenu jira. Achi booda 16 jira. Baatii dhufti yoo rabbi jee ammas deemanii hospitaala Oromiyaa keessa jiran deebi'anii ilaalanii. Wanni kun Harargee qofaa miti. Wallagga keessa jira, Jimma, Arsii fi Baalee, Harargee, Shawaa, amma Booranaa fi hattaa ilaa Wallootti deema jechuudha. Wanni ani juu barbaadu obboleeyyan keenya Farhaan irraa jalqabee, Jootee irraa jalqabee, Amayyaasiin irraa jalqabee, Dr. Obsaa irraa jalqabee yaada kana hayyee ja'anii namni beeki maatii isaa laalu biyyan ta'u. Oromoo hawaasa kiyyan gargaara jedhee asi dalagaa dhiisee wareegama godhee biyya deemuun kun fakkeenya tokkodha. So ummata kana galatoomaa jechuun barbaada. Lammaffaa
Haramaya University from top leadership from Dr. Jamal Irra, Dr. Ahmadi, Fila, Iktifufi. Isaan jiraannani wanni kun bakkaange milkaawe because isaantu Djibouti irra ilaa bakka barbaachisu kastama fixanii waan barbaachisu irra hedduun meeshaan deemee Djibouti taa'ee guyyarraa maallaqa lokkaafsusan daddaffiidhaan fixanii akka meeshaan kun karaa Oromiyaa seenuu godhuuf institution Haramaya san leadership isaa wajji galatoonfachuu barbaanna. Oromoo carraa kanaan qabnu ture dur amma carraa kana arkanne. Carraa arkamneen itti fayyadamu. Beeka namni tokko smartummaa fi beekumsa qabaachuu qofaa miti. Timing yeroo isaa yeroo arkatteessan timingin is very important. Carraa chaansii arkatteen yoon fayyadamne hoggayyuu saba booyuu taana. Hoggayyuu saba rakkoo haasa'u taana. Expertii ummata booyinsaan booya halkanii fi guyyaa ka booyuu taana. So carraa always opportunity hoggaa dhufe timingin yeroo hoggaa dhufe yeroo sanitti itti fayyadamuu baannaan zalaalam bocha. Kanaafin jee carraa amma arkanne University Haramayaatiin itti fayyadamuun barbaachisaadha jennee murteessinee leadershipinis hayya jee fudhatanii so meeshaan guyyaa 2-3 Djibouti teessee ba'uu jalqabde. Yeroo biraa baatii guyyaa 15 guyyaa 30 kastamni wanta godhu kana within short time 2-3 days bahee galamsoo gahee jechuudha. Beeka Wallagga keessa hospitaala 16 jira ka meeshaan deemu. Arsii fi Baales akkasuma Jimmas ni jira. Wanni kun Oromiyaa guutuudha. Yaanni haburquu jootee burqee yeroo duraat Harargee haa deemnu malee nuti Oromiyaa guutuudha. Meeshaalee fayyaa tanneen biyya keessatti hin argamne. Tan bitittis qaalii, tan biyya galchuun sitis qaalii, tan tajaajilli isin kannitus qaalii, tan wallaansi isin gartee uummataaf kannitus akkan addaa tanneen gartee hospitaalota dhuunfaa buufataalee fayyaa dhuunfaa malee hin argamne tan biyya keessatti qaalii meeqaan tam galchee uummata keenyaaf tajaajila kanne. Wanni adda godhu wanni kuni namoota tokko tokko namoonni dhaabbata kana hundeessanii tajaajila kannaa turan namoota ilmaan Harargeetii fi kana waan ta'anii jecha gama Harargee qofaaf tajaajila kanne jedhanii namoonni yaadan hedduu jira akkasii yaadanii jechuudha. Garuu wanni kun faallaa saniitiin godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti Arsii keessa deemee Wallagga keessa deemee Shawaadhaa Jimmaa Ilubaaborii Harargee lamaanii naannoo Harariitii bakkoota hedduu deemee meeshaalee gosa addaa gartee meeshaalee rakkoon fayyaa duraan mudattee buufataalee fayyaa hospitaalota mootummaa hospitaala gartee akka Yuunivarsiitii Haramayaa fa'aa ispeeshalaayizii ta'ee hospitaala Hiwoot Faanaatii fi hospitaala Joglaallee dabalatee buufataalee fayyaa hedduudhaaf tajaajila kan jechuun meeshaalee qaadhuudhaaf tokko tokkotti maqaa dhiyeessanii fixuudhaaf wanni kun yeroo fudhata. Hundeessitoonni dhaabbata kanaa obboleeyyan keenya ilmaanuma gartee uummata keenya keessaa bahanii uummata kanaaf quuqamanii maal godhuu qabnaa ammatti jedhanii quuqama isaaniitiin lafaa kaanii dhaabbata hundeessanii gamtaadhaan uummata sochoosanii diiyaaspooraa biyya Ameerikaa keessa jiru kanneen Kanadaa keessa jiranii Awustiraaliyaa jiranii kanneen Awurooppaa keessa jiran walitti gurmeessanii gumaacha xiqqoo isaan irraa guuranii xiqqoo isaanii kana gama waan guddootti jijjiiranii akka uummanni kun tajaajila argatu godhan jechuu obboleeyyan keenya. Hojiin arra hojjetame wanni arra deliver ta'e kun meeshaan kun doolaara 400,000 tilmaamama gama biyyaatiin yoo jijjiirte 45 million birriidha. Wanni galamsoo qofa deeme kabiraa 5-16 akkasumatti itti fufaa jira. Sadaffaa irratti hawaasa dhalootaan galamsoo fi naannoo isii kataa. Galamsoo naannoo isii ijoollee baddeessaa galamsoo ciroo. Waggaa nuti meeshaan hospitaalaaf argamee jira. Wanni nuti barbaannu loojistikiidha maallaqa hammana barbaachisa waggaa jennuun hawaasni kun gaafii takka malee maallaqa nukkan. Doolaara 37,000 baasanii nukkanan. Nama hedduun sahinaa nama 107 78 Ameerikaa keessa kaan Awurooppaa fi kaan Awustiraaliyaa ka jiru kaan Kanadaa ka jirudha. Yaada kana nuti finnaan isin finnaan hayye jedhanii bakka nuti jirrutti WhatsAppiidhaan gariin adda addaadhaan maallaqa nu ergan gaafii takka malee without no precondition eessa deema meeshaan maali maal godhaa jirtani inni kun keessa isaa maali jedhanii osoo biirokraasiin nu amananii
rabbi amananii nu amananii maallaqa nu kennan so jazaan isaanii jannata rabbi fayyaa kennuuf namni galata namaan beeyne ka rabbis hin beeku. Namoota hedduu jira guututti maqaa dhoyne namoota jajjabaa namoota ciccimaa ummataaf yaadu jechuudha irra kun. Isaan kun ummata addaati warra gartee uummanni keenya galateeffachuu qabu jechuudha. Akka biyyaatti beekamtii harkatanii ministeera fayyaa wajjin illee waliigaltee mallatteessanii jiran dhaabbanni kun yeroo dabre jechuudha. Waliigaltee walii mallatteessanii walii hojjechuu irratti walii mallatteessanii jiranii marii godhanii paartinara qaban isaan kun yuunivarsiitii Haramaayaa fa'aa dhaabbilee adda addaati wajjin paartinara qabanii Islamic Relief Association fa'aa wajjin dhaabbilee tajaajila namummaa kanneen biyya adda addaa keessa jirtu dubbisanii ummata keenya tajaajilaa jiran jechuudha. Uummanni keenya kan duraan haadholiin daa'imman dargaggoonni rakkoo fayyaatiif sababa meeshaalee gahaa dhabuudha jecha buufanni fayyaa tokko meeshaalee gahaa yoo hin qabaanne buufata biraatti dabarsa yookaan immoo hospitaala magaalaa kan biraatti dabarsa. Hospitaalee sunis yoo meeshaa hin qabaanne biyya alatti dabarsa nama jechuudha fayyaadhaaf. Wanni kun namni maallaqa qabu maallaqa gahaa qabaatee yoo gartee tajaajila sana argate malee namoonni galii gaxaanaa qaban namoonni baadiyyaa fagoo haadholiin warri baadiyyaa uummanni keenya tajaajila akkasiin argatu jechuudha. Kana tajaajila argataniif meeshaa san gumaachanii fidaniif jechuudha. Hanga ammaatti illee sochii isaaniitti jiranii dhiyeenyatti jaarsoo fidanii jiranii baabbilee fidanii jiranii baddannoo fidanii dadar fidanii galamsoo fidanii bakka hedduu Harargee keessaa Shaambuu geessan Wallaggaa Gimbii geessanii Wallagga keessa Yuunivarsiitii Amboo geessanii Shawaa bakka adda addaa geessaa jiran jechuudha kun. Wanni kun cimee itti fufuu jira tajaajila ajaa'ibaa akka nuti jiranii obboleeyyan keenya kun namni hundinuu bakka jiru akka jirutti namni keenya wani irratti xiyyeeffachuu qabu. Fakkeenyaaf yoo isaan kun gama fayyaatiin deeggarsa akkanaa taasisan gama barnootaa innoo maal taasifnaa jee namoonni biraa wal gaafatanii wal mari'atanii deeggarsa akkanaa godhuu qabu jechuun uummata keenyaaf. Uummanni keenya barumsaanis duubatti hafee jira. Tajaajila barumsaa daftara bitachuu qalama bitachuu hin dandeenye jira. Maatii ilmaaniif yuunifoormii bituu hin dandeenye jira. Maatii ilmaan gartee mana barumsaa dhaquudhaaf tiraanspoortii rakkatanii jira. Baadiyyaa fagoo keessa jiraatan jechuudha. Maatii ilmaan magaalaa galchanii magaalaa barsiifachuudhaaf baasii hin dandeenye jira. Baasii isaanii irraa baasanii ilmaan magaalaa galchanii mana keessanii fi nyaata dhugaatii godhanii fi qalama daftara danda'anii barsiisuu hin dandeenye jira. Isaan kanaafuu maal godhuu qabna? Jee namni biraatis osoo barumsarra itti yaadee barumsarra dalagee maal isiniif fakkaata? Gama adda addaatiin ilaaluu qabna. Kabiraa namoonni biraa gurmaa'anii qotee bulaan keenya gama qonnaatiin gama industiriitiin maal tajaajilamuu barbaada? Meeshaalee qonnaa isa barbaachiftu meeshaalee ammayyaa kanneen gartee fakkeenyaaf matoora bishaanii haa ta'u akkaataa qonnaa haa ta'u waan gartee uummanni kun gama mootummaatti rakkachuu hin dandeenye maal goonaaf jee wal gaafatee osoo tajaajila akkasii kanneen uummanni keenya kun guddachaa deemaa jechuudha. Gama dinagdeetiin if danda'a deemaa jechuudha hawaasni kun guddachaa. Hawaasni kun gama hundaan guddachaa deemee hawaasa if dandeetaa jechuudha hawaasni kun. Gama biraatiin namoonni biraa walitti gurmaa'anii dargaggootaaf hojii uumuu irratti yoo bobba'an daldaltoota ta'anii isaan fedhan dhaabbata daldalaa ijaaranii fedhan immoo intarpiraayizii adda addaa ijaaranii akka dargaggoonni hirmaatanii hojii argatan yoo godhan akkamitti fakkaata waan akkaan bareeduuti jechuudha. Kunis namoonni gargaarsa meeshaalee fayyaa godhu jiran kun namootuma akka keenyaa kan uummata keessatti miilaan deemaa baratan kan rakkatanii rakkatee arge kan fira baadiyyaa qabu kan obboleeyyan baadiyyaa qabu kan aadaa beeksisuu baadiyyaa qabu kan gartee Oromiyaa hunda keessatti lammiitiyyaa namni kun nama kiyyachuu dhukkubni hogguu nama qabu ati gosoota biyyees hin gaafatu. Ati naannoo tamii ati Oromoodhaa sablammiis hin gaafatu. Nama ta'uu qofaaf ilmi namaa dhukkubsatee wallaansa argachuu qaba. Quuqamuu qabda. Namoota hedduu jira namoota gosaan deeman. Gosa jechuun gosa kaardii godhatanii kaardii faayidaa isaaniitti eeggatan. ATM godhatanii kaardii faayidaa isaaniitti argatan qofa godhatanii deemanii jira. Namoonni kun uummata tokko fayyadan. Gosa isaaniis fayyadan, kabiraatis fayyadan. Uummata faayidaa qabu miti. Wanni kun maaliif yoo dhugaadhaan uummata fayyaduu taate obboleeyyiin nama isin maqaa dhahee kun warri isaa wajji jiru warri gumaacha isaanii taasise warri lammii diipiloomatii asooshii ijaaree kun isaanan kun warri meeshaalee fayyaadhaa uummataaf galchee gartee maallaqa doolaara miliyoona meeqa lakkaa'amu
baasee uummatarraa olii qabee meeshaalee galche kun hunda isaanii yoo ilaalte nama bakka adda addaati. Ogummaa akkana isin jiru nama ganni tokko yookaan ammoo nama gosaan walitti ijaaramee yookaan ammoo nama iddoo jireenyaatiin maal walitti ijaaramee miti namoonni kun. Jireenya dhuunfaa isaanii bakka adda addaa jiraatanii bakka adda addaatti dhalatanii isaan kun hundi waltaaniiti uummata keenya tajaajila jedhanii socho'anii bu'aa kana buusan jechuudha. Kun gosummaa oli jechuudha. Oromummaa oli jechuudha. Kun ilma namaati namummaadha kun. Hospitaala tokkotti naannoo Oromiyaa keessatti hospitaala jiru keessatti namni dhukkubsatee saba biraati saba kanaan qabu dhufee wallaanama. Naannoo biraa keessa hospitaala jiru Oromoo ta'ee abbaa fedhatee namni gaafatu jiru dhufee wallaanama jechuudha namni. Kanaaf namummaadha jechuudha bu'uuraalee misoomaa wantoonni akkanaa kun. Manni barumsaati akkuma amma dubbannetti waan gartee gosaa olii gandaa olii sanyummaa olii waan gartee namummaati jechuudha ilma namaa ta'uudhaaf waan barbaachisu jechuudha. Kanaaf isaan kana hedduu galatoonfadhaadha. Angama kiyyaan hedduun galatoonfadhaa. Namoota dandeettii addaa qabanii isaan kun namoota faarsuu miti, namoota gartee gurra fedhuu miti, namoota harkaa fedhuu miti, namoota uummata kanaaf gajjanii dalagan jechuudha. Yerumaa fi sochuma hanga gartee uummataa godhan kanaaf jarri kun osoo gartee tasaanii dhuunfaa isaaniitti uffatanii waan guddaa biraa buufachuu danda'an. Garuu sana hunda dhiisanii dhimma uummataatiif if qabanii yeroo isaanii biyya alaatti qaalii tana if qabanii sochii ajaa'ibaa godhaa jiran jechuudha hanga ammaatti. Waan namni takka harka hin beekne seenaa Oromoo keessatti takkaa gumaacha hangana ga'u gumaacha akkana uummata keenyaaf godhamee hin beeku jechuudha. Yoo ilaaltan buufataalee fayyaa fakkeenyaaf magaalaa Awudaa keessa jiru yoo ilaaltan meeshaalee tokko hin qabu. Bakka adda addaa hunda akkasuma kan burqaatii bakka adda addaa hundinuu hanqina qofa jechuudha. Uummata kanaaf uummanni kun uummata keenyaa fayyaa wallaanamuu isaanii mala uummanni kun yoo rakkatan yoo dhibaman wallaansaaf rakkachuun qabanii meeshaalee dhabanii gartee sababa wallaansa dhabaatiif haadholiin ulfaa du'uun qabdu daa'imman du'uun qabanii manguddoon dargaggoonni du'uun qaban jedhanii quuqamanii dhaadannoo gartee lubbuu haa baraarujuu qabatanii Oromiyaa guutuu keessatti tajaajila kana jiran jechuudha. Uummanni kun jajjabaadha jarakkaan jabaatii akka biyyaatti beekamanii sadarkaa biyyaatti beekamtii argatanii uummanni kun badhaasallee isaanii mala beekamtii isaanii mala galateeffannaa isaanii mala hundi keenya galateeffachuu qabna beekamtiin addaa kan namtee fi meeshaalee isaan galchan kanatti dhaabbilee biraa gurguddoo wajjin illee wal ta'anii akka daran uummata tajaajilan akkuma nama jeetti gama barnootaatti illee akka tarkaanfatan isaaniif illee gartee gama kanaan gama barnootaatti akka tarkaanfatan yaamicha gama kiyyaa dhiyeessaa fi maaliif jennaan wanti guddaan bu'uurri fayyaadhaa fi waa hundaafuu barnoota. Nama barateetu fayyaadhaan nama wallaana. Nama barateetu dinagdeedhaan uummata tajaajila. Nama barateetu uummata barsiisa. Gama hundaanuu barnoonni bu'uura waan ta'eef barnoonni bu'uura gama barumsaa kanatti xiyyeeffannoo akka kanneen isaaniin ja'a yookaan ammoo namoonni biraallee gartee akkasii ijaaramanii socho'uu danda'an yoo jiraatan akka socho'aniin ja'a. Biyya dhaqeetiin hospitaalli haalatti jiru arkeetiin jira. Haati Oromoo rakkoo isinitti jirtu san arkeetiin jira. Manguddoon Oromoo rakkoo fayyaadhaan rakkoo isaan keessatti jira waan hin beekuuf galatoomaan is not enough. Maaliif ijaanin arke Oromoo namni biyya alaa jiru biyya yoo deemne magaalaa guguddoo Finfinnee Adaamaa deemna malee baadiyyaa san deemne hospitaalli maalli jira iskuulli maalli jira jennee hin beekne. Because dhaquun barbaadu garuu dhayxee yoo laalte rakkoon haati Oromootti jirtu rakkoodhaan rakkoo guddaa. Ijoolleen gaafii malee ka $500 nukkanne ka 1000 nukkanne ka 300 nukkanne ka du'aayii godhe yaadni kun akka bakka hundatti dhaga'amu yaada kana facaaseef hunda galatoomaan ja'an. Galanni keessan bilisummaa galanni keessan fayyaa rabbi isin haa kennu dhukkubaan rabbi isin rakkisini ja'a. Nama akka maraatetti wanni asitti dhufee haasa'uuf because I know rakkoon maali. Rakkoon fayyaa biyya keenyatti rakkoon nageenyaa rakkoon beelaa biyya keenyatti jirtu I know ija kiyyaan hin arge. Kanaafini namni hin rifanne yookaan ittiin dhagaamne hin jiru. Rakkoo haasa'uun furmaatan fidu. Furmaanni wal dhaga'u, wal bira dhaabbachuu, wal jala deemuudha hawaasummaa irratti. Jijjiirama ni finna, yes ni finna. Yoo walitti amanne, yoo gufuu waliin taane, yoo wal jala deemne, waan walitti dhufnuuf bifa hawaasummaa. Oromooti yoo wanni ani isinitti himu dhaggeeffadha. Hawaasummaa fi siyaasaa walitti makina. Hawaasummaan waan ofii dandee fayyaa
barnoota, jireenya economic empowerment, siyaasa adda adda qabaachuun mirga. Garuu hawaasa gargaaruuf siyaasaa fiddee danqaan tahin. Hawaasa gargaaruuf nama takka waan jibbiteef abaluufaa jira faayidaan qabu jettee qalbii namaan cabsin. Fedhinnaan tee keessa isaa waan hin jirreef fedhinnaan kee yookaan immoo gama keetiin dubbiin tokko waan hin taaneef danqaan tahin namatti ololan oofin. Khayri dalagadhu addunyaa tana dhiisnee deemna obboleeyyan kiyya. So hojii bareedaa hojjettee hawaasa kee keessa waan nagaa uumtee dandeessu qabeenyan dandeessu barnoota keetiin dandeessu yeroo keetiin dandeessu du'aayiidhaan hawaasa kee hawaasa nagaa akka ta'u hawaasa jaalatamaa akka ta'u hawaasa gaarii dalagadhuuf tattaafadhu malee summii facaasuuf just ani keessan jiru jettee summiin facaasin waan ani fedhu as keessan jiru jettee danqaan tahin dandeessu gargaari dadhabdu du'aayi godhi dadhabdu immoo calji. Oromoo akka obboleessa keessanitti waan hin jiru wanni hin danda'amne hin jiru nin godha yoo jette fedhinnaan yoo jiraate dhugumaan hawaasa keetiif hin godha jettee onnee qulqulluudhaan yoo kaate dhugumaan rabbii kee qabannaan wanni hin taane hin jiru namoonni si dura godhan akkuma kee nama no difference. Garuu yoo fedhinnaa kee jala nayte yoo karaa rabbii baatee anaan malee yoo jette waa hundinuu ni jallatti beeku. Namoota fakkeenya nuu tahaniif beekaa nuti warri arra Oromiyaatti meeshaa galchine kun akkanumatti hin uumamne namoota nu dura wareegama kannan ni jirani biyya alaas biyya keenyattis hojii hojjechuudhaan isaan faa arkineeti haa galatooman. Namoota kanaan dura waan Oromiyaa keessa hojjetan isaan laalleeti nuti waan nuti dalaynu kanarratti isaanis galataatu isaanin mala. Kanaan dura waan gaarii hojjetan isaan laallee obsee Dr. Guddataa namoota meeqaatu jira isaan laalleeti nuti isaas dhufne. Dhaloonni dhufu immoo akka nuti meeshaa biyyatti neeyne osoo hin tahin Oromiyaa keessa ka meeshaa oomishu waan ani dalage ka haasa'u osoo hin tahin kana daran dalagu goosisuun nurratti dirqama. Dhaloonni dhufu nuti fi Dr. Obsaa Farhaanii jottee dalayne kana taa'ee ka haasa'u osoo hin tahin kanu daran dalagee biyya ofitti meeshaa fayyaa ka oomishu biyya ofitti abbaa biyyaa katti ta'uu qabaan jira. Namoonni gama fayyaatiin akkuma reefu isaanirraa hojii isaanii garree nutis fudhannee as geenye dhaloonni dhufu immoo kanurra caalu kanurraa daran dalagu ta'uu qabu. Oromoo kiyya dhaggeeffadha if yoo wal qaban yoo waliin sakaalin ani hoggaan si madaalu hojii keetiin yoo si madaale gandummaa keetiin osoo hin tahin dhaloota keetiin osoo hin tahin eessa dhalatte ilma abaluu osoo hin tahin hojii ati hawaasa keessa hojjettu yoo si madaale guddina malee kufaatiin hin jiru beeka. Always let's bring the interest of the people first. Fedhinnaa kiyyarra waan kiyyarra eenyummaa kiyyarra waan hawaasa fuuldura fidu. Dhimmi hawaasaa dhimmi ummata narra guddaa. It's up to us. Walitti dhufnee dhimma ummataa fuuldura goonee hawaasa keenya bira dhaabbachuun nu barbaachisa. Hawaasa dhalootaan galamsoo ciroo naannoo ishee kataatan ka diaasporaa jiraatan galatooma. Project Cure isaan hoggayyuu galatoomaan jaan jarri kun Oromoodhaa miti. Oromiyaa dachiin qaban. Nuti our first priority ummata keenya. Fedhinnaa ummata keenya bira gama fayyaatiin gama barnootaan gama ikonomiidhaan gama women empowermentiin dhaabbachuu isaan bira dhaabbachuu dalagaan teenya tana. Isaan keessaa namoonni nuti hojii amma hojjechuu kanaaf akkanumatti hin dhufne beeka. Reefu jee Sister Obsee Dr. Guddataa namoonni biraa hojii isaan hojjetu kana biqilcha. So namoonni san galatoomaan jaan galataan mala isaanii. Miidiyaa hanga qabnu dhuunfaadhaan akkaawuntii qabnu waan dandeenyu hundaan isaan kana gargaarree hamilee jajjabeessinee gartee sochii isaan godhan kana uummatatti beeksifnee gumaacha isaan taasisanii uummata beeksifnee hamilee isaaniitillee jajjabeessinee uummata keenyatti beeksifnee akka isaan kun daranuu hamileedhaan daranuu hawwiidhaan daranuu cimanii uummata keenya tajaajilan godhuu qabna. Oromoon abbootiin teenya hayyoonni keenya gootoowwan keenya ka qabsaawaniif tokkummaa Oromoodhaaf nuti isaanirraa waan maddine tokkummaa Oromoo malee sharafuus dalagaa keenyaa miti. Wanni kun waan Oromiyaati. Lammaffaa wanni kun waan fayyaati humanitiidha. Ilmi namaa waggaa dhukkubsatu
ati Oromoon laggaa ati Harargeedha ati jinniin yu dhukkubni si qabannaan ati abaluudhaan yu dhukkubni si qaba so nuti wanni achi qoqqoodnuuf hin jiru wanni kun waan Oromiyaa guutuudha hawaasummaa irratti tokko ta'uu nurratti dirqama hawaasummaan kun maali yoonaan jettan fayyaa irratti barnoota irratti sadaffaa immoo economic empowerment irratti hawaasa keenya bira dhaabbachuun nurratti dirqama. Viidiyoon kun dhaamsa jabaa qaba. Viidiyoo kana dhageeffadhaatii walitti deebinaa. Hojjetoota daawwattoota keenya like, share, subscribe godhaatii yoo jabeessaa galatooma.